fakkeenya hojiin tajaajila lammummaadhaan Oromiyaa keessatti hojjetame bajeta mootummaadhaan gonkumaa hojjetamuu hin danda'u. Raajii hojjetu manni keenya. Raajii hojjete. Kana maaltu fide? Oromummaa fide. Mana murtii aadaadhaan haqni deebi'e safuun dagaage. Rakkoon uummata keenyaa hiikame. Manni murtii kumaa kitillootu ijaarame hiikkachuu sadarkaa sana ga'uu hin danda'u. Kana maaltu godhe? Oromummaatu godhe. Hojii buusaa gonnofaadhaan kanaan dura namni biraa kan itti nu deeggaru qamadii du'aan kan nurratti gatamu oduu hin taane hojjennee waan qabnu waliif qoodnee ijaaramnee deemna jennee hojiin buusaa gonnofaadhaan hojjetameen raajiin uumame maaltu hojjete? Safuu Oromootu hojjete. Oromummaatu hojjete. Qe'ee Oromoo nagaa gochuudhaan nagaaf tasgabbii fiduudhaan gaachana sirnaatiin namni waliif utubee wal tiksee karaarra kan wal buuse safuu Oromummaatiin. Oromummaadhaan ta'e. So Oromummaan yaadama miti. Oromummaan akkas turee miti. Oromummaan ayii miti amma. Oromummaan kan ittiin jiraatamudha. Kan ittiin hojjetamudha. Kan ittiin seenaan dalagamudha. Kan ittiin hiyyummaan awwaalamudha. Kan ittiin tokkummaan tiksamudha. Kan ittiin dhaloonni ijaaramaa fuuldura. Oromummaan bal miidhagummaadha. Aadaa sabee kuni waan guddaadha. Qooqasaa ibsuun namummaadha. Of wallaaluun bar garbummaadha. Oromummaan bar miidhagummaadha. Aadaa sabee kun waan guddaadha. Qooqasaa ibsuun namummaadha. Of wallaaluun bar garbummaadha.